Baatii lama dura Champions League Manchester City qabxii tokkoon caalamna ture kan jedhan leenjisaa Liverpool Arne Slot dhugaadha ammas liigicha dursaa jirra garuu hundi keenya liigiin kun ulfaataa ta'uu ni beekna jedhan. Premier League England torbee 18ffaan kaleessa taphoota ayyaana qillee barii Boxing Day Liverpool injifannoon itti ufuun imala waancaaf gochaa jiru daran cimsate. Chelsea fi Manchester United yoo mo'aman Manchester City ammas gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye. Kaleessa Anfield Leicester City kan simate Liverpool booda ka'uun goolii 3-1 injifate. Daqiiqaa 6 Jordan Ayew goolii galchuun Leicester City dursa qabachiise. Taphni boqonnaa duraa xumuramee daqiiqaa qisaasee kennameen Cody Gakpo fageenya irraa goolii hawwattuu galchuun Liverpool wal qixxeessuun taphni boqonnaa duraa qixaan xumurame. Boqonnaa deebiis Liverpool gama hundaanuu caalmaa fudhatee taphachaa ture. Daqiiqaa 49 Curtis Jones 89 Mohamed Salah goolii galchaniin Liverpool 3-1 Leicester City mo'ate. Salaan liigichaan Anfielditti goolii 100 galchuu isaati. Bara dorgommii kana Premier League Englandiin goolii 16 galchuun 11 mijeessuun ga'umsa addaan imalaa jira. Liverpool tapha qixxeessitu tokko soo qabu qabxii 42 gaachuun garaagarummaa Chelsea waliin qabu gara qabxii 7 Arsenal waliin qabxii 9 Manchester City waliin gara qabxii 14tti bal'isuun carraa shaampiyoonummaa bal'ifate. Qabxiin arganne gaariidhaa boqonnaa dura fooyyee turre gooliin Cody Gakpo galchee ofitti amanamummaan irratti horeera jedhee lammiin Egypt Mohamed Salah Liverpool waliin waancaa Premier League England bara kana injifachuu akka barbaadus hime. Ammas taanaan imala dheeraatu nu hafaa fuulduratti taphoota ciccimootu nu eeggata jedhee Curtis Jones. Kaleessa deeggartoonni Liverpool erga Curtis Jones goolii galchee booda Liverpool gubbee liigichaa irratti argama ta'us garuu taatee bara dorgommii 2018-19 dagachuun qabdan jechuun taphattoota isaanii akeekkachiisaniiru. Bara dorgommii 2018-19 Liverpool garaagarummaa qabxii 19 liigicha dursaa turus boodarra Manchester Cityin booda ka'uun shaampiyoonii liigichaa ta'e. Chelsea been opened up here and they've won it. Fulham have won it surely now through Rodrigo Muniz. Kaleessuma darbii London Chelsea dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti dursaa ture daqiiqaa xumuraatti goolii irratti galeen Fulham mo'ame. Daqiiqaa 16 Cole Palmer ga'umsa dhuunfaa isaa fayyadamuun Chelseaf goolii galche. Palmer liigichaan taphoota 18 goolii 12 galchuun mijeesse. Boqonnaa deebii gareen Marco Silva Fulham fooyyessuun goolii galchuuf dhiibbaa uumee taphateera. Chelsea ammoo qabxii eegsifachuuf ittisa irratti xiyyeeffate. Daqiiqaa 82ffaatti Harry Wilson goolii galchuun Fulham wal qixxeesse. Daqiiqaa 74ffaatti jirame gara dirree kan seenin lammiin Brazil Rodrigo Muniz daqiiqaa qisaasee 95ffaatti goolii injifannoo Fulham mirkaneessite galche. Fulham kilaboota jajjaboo Liverpool, Arsenal fi Tottenham waliin qixa bahuun Chelsea irraa qabxii 3 fudhate. Daqiiqaa xumuraatti goolii galeen mo'amuun haamilee nama cabsa jedhan leenjisaan Chelsea Enzo Maresca. Injifannoo guddaa ayyaana qilleetti kan jedhan leenjisaa Fulham Marco Silvaadha. Leenjisaa Ruben Amorim jalattis taphoota walitti aansee mo'amaa kan jiru Manchester United kaleessas Wolvesiin goolii 2-0 mo'ame. Dursaan taphattoota United Bruno Fernandes kaardii akeekkachiisaa lamaan daqiiqaa 47ffaatti dirree bahuun mo'amuu kilabichaaf sababa guddaa ta'e. Daqiiqaa 58ffaatti Maatiyaas Kunyaan rukuttaa rogaarraa kallattiin Wolvesiif goolii lakkoofsise. United waancaa Karabaa'oon taphattoota naamiin mo'ameen bifa wal fakkaatuun rukuttaa rogaarraa Son goolii irratti galchuun ni yaadatama. Manchester United Amorim jalatti kubbaa dhaabbateerraa goolii 5ffaatti galee. Daqiiqaa qisaasee keessatti Hiichaan goolii 2ffaa galchuun Wolves 2-0 mo'ate. Kunyaan kubbaa ofii galchuu danda'u dabarsee Hiichaaniif kennuun taphataa cimaa taphichaa jedhamuun filatame. United Premier League Englandiin taphoota 5 darbe keessaa 4 mo'ame. Rakkoo guddaa keessatti argamna yoom kana keessaa akka baanu hin beeku jedhe leenjisaan Manchester United Ruben Amorim. Bernardo Silva. Kaleessuma Etihaditti Manchester Cityin Everton waliin morkachuun dursaa ture qixa bahe. Cityf Bernardo Silva Evertoniif ni jaa'ee taphattoota goolii galchanii. Daqiiqaa 53ffaatti Erling Haaland peenaaltii son galchiin hafe. Goolii eegaa fi dursaan taphattoota Everton Jordan Pickford jalaa deebise. Cityin dorgommii hundaanuu taphoota 13 darbeen tokko qofa injifachuun 9 mo'ame. Jijjiirraa amajjii guyyoota muraasa booda eegaluun garee keenya cimsuuf taphattoota mallatteessifachuuf ni hojjenna jedhe Guardiolaan. Taphoota birootiin Newcastle United 3-0 Aston Villa Nottingham Forest Tottenham West Ham United Southampton qabxii wal fakkaataa goolii 1-0 injifataniiru. Taphni Bournemouth fi Crystal Palace goolii malee xumurame. Set on goal. And Haaland has his penalty save for the